nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu adaraa waaqayyo sagalee koo kana musliimas ta'e kiristaana ortodoksii ta'e pheenxee amantii qabduun si qabe jechuudha sheer koppilingi gootu malee biraan darbe sagalee koo kana immoo mubaarik musammaa biraan mubee biraan nagaa adaraa waaqayyo adaraa kristos adaraa waaqatti amantanii hundumti keessanuu jechuudha mubee rabbi keessatti amantuu jedhe ati abbaa hiyyeessaati abbaa rakkattoota malaati jechoota namaatiif bakka hin kennin deeggadda maaliin jedhaa ture mubeen abbaa nama hundaati garuu namni gaafa waa tokko argee kenna hojii isaa 99 dhoksee waa tokkoof maqaa isaa balleessa warreen maqaa kee balleessaniif immoo bakka hin kennin mubee adaraa waaqa keeti waaqa kee sodaadhu mucaa kana akka gargaaramu godhi adaraa waaqayyo ani waan humni koo danda'e birrii 100 maan taane nan gargaara garuu mucaan kun ifi obboleettiin isaa boo'icha isaanii ijjiti yaaluu dadhabe hin boochi obboleettiin keessaan dhuftee hin boochi maaloo sagalee dhumnaa ta'eefi obboleessi koo miilla isaas dhabee jira harka isaa dhabuutti jira waggaa 8 guutuu kiraanchiidhaan deemaa jira kiraanchiin immoo harka isaa nyaatee harki isaa kara cituutti deemaa jira ani immoo jiraachisuu hin danda'u kan hin jiraachisu isas maatii koo ijoollee wajjiniini abbaa manaa koo faana uffata miicee mana namaa deemee sa'aanii dhiqeeni isumaanuu immoo hojiin hin argamu adaraa waaqayyo obboleessa koo kana harki isaa akka hin cinne naaf hadaana biyaansi gaarii yoo bitameef yookaan immoo miila artifishaalii sanallee ogalchamuuf danda'e humna kiyyaa ol ta'e na gargaara jedhee boo'aa jira waan ta'eef mubee adaraa waaqayyo rabbi kee sodaadhu mubee ani dhugaa waaqayyo akkuma beektu eenyumti keenya mana madaamii keessa hojjan garuu birrii tokko namni miliyoonni tokko otoo sagalee kana dhaggeeffate birrii tokko yoo baase ko birrii miliyoona tokko namni tokko mootoo dhibba baase miilaalame 200 mootoo baasnee mucaa kana sirriitti gargaaruu dandeenya adaraa waaqa keessanii mubee adaraa waaqayyo sumarran kaa namoota si jaalatan baay'ee qabda adaraa waaqayyo guyyaa tokko mana keetti qabattee mucaa kanaaf gargaarsa goote mucaan kun akkuma nama kamii Okin ol jedhee artifishaalii sun bitamee fi deeme yookaan inni immoo gaariin sun bitamee fi irra taa'ee deeme harka isaa irraa rafate guyyaa tokko galata kee bahee si dubbata dubbisuus dandeessa dhalata shawaa salaaleeti kan inni jiraatu laga xaafooti adaraa waaqayyo mubee waaqa keessan sodaadha hundumti keessanuu sheer koppilingi godha mubee ansumarran kaa'e waaqa wajjiniin namni kamiyyuu ijoolleen najaalattan hundi keessanuu sheer koppilingi godha birrii 100 tokko maan taane nama fayyaa hin qabne yoo gargaaran waaqayyoon hin jaalata isa fayyaa qabuufu meeqa isti asirra teenyee makiinaa binnaa gaarii binnaa mana ijaarra jechaa olla miti isa fayyaa qabu hojjetatee nyaachuu danda'u garuu immoo sarakkatee waan godhu dhabee waan saamunaa illee bitatu dhabee harka dhabee miila dhabee rakkatee taa'ee nu kadhatu kana namni obboleessa qabdu namni obboleetti qabdu namni haadha qabdu namni abbaa qabdu sheer koppilingi godhe mubee bira dhaabannee mucaa kana akka gargaaru adaraa waaqayyo mubee sirra kaayaan adaraa kana mubee adaraa kana sirra kaaya adaraa kana immoo akka tinaaf xumurtus immoo abdiin qaba adaraa waaqa keessanii footoo isaa sirratti argaa jirtu hundumti keessanuu yeroo inni haasa'u hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa haya addunyaa tana tokko oli tokko gadi tokko hin yoomsiti tokko hin duroomsiti tokko hin qallisti tokko hin furdisti tokko hin dhukkuba tokko hin fayyaadha tokko hin nyaata tokko agabuu bula tokko hin dhuga tokko dheebuu bula tokko hin hojjeta tokko hin taa'a tokko jireenyitti tola tokko immoo jireenyitti dhiphata hedduu nama gaddisiisa viidiyoo mucaa kana obboleettiin keenya sagalee ta'aaf jette kun hedduu takka si gaddisiisa gaafa viidiyoo sana agartu waan baay'ee keessa galta fayyaa dhabuun miila dhabuun harka dhabuun waan isheen nama goon hin jiru harka waaqayyo waan si jaalate harka namaa sin eessiisin waaqayyo si jaalate balaa tasaa sirraa haa qabu ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu itti nageenyi waaqayyo sin yaa baay'atu akkam jirtu hona obboleettiin keessa nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo siniin jecha egaa hordoftoota kiyyaa maal seetanii mucaan suuraa isaa argartan kuni anu mucayyeen obboleettiin keenya buzeen sagalee taateef kun jechuudha annaa mucaa kuni akka xarraa ta'ee viidiyoo isaa namni dhageessan viidiyoo isaa dhageessan jira jechuudha viidiyoo inni biyyarraa waraabamee gallakkifamee jechuudha kan obboleettii isaatiif akkasuma inni illee boo'u jechuudha mubee mucaa mubeedhate mubee santuu bira dhaqeetu waraabsiisee jechuudha mubee mucaa saawudii keessatti lonni isaa irraa cabesan kutame santuu dhaqee waraabee jechuudha kan akka kootti jedhee dhaqee waraabee viidiyoo san arguu dandeessan gaafa viidiyoo san argartan dhugaa himmantu sin qaba mucaa suni amma mucaan mubee bira deeme suni lunni isaa lafa dha'e ka'umsa duraa lafa dha'eeti miilli irraa
bakka miindi suni cabee bakka hojiidhaan ala taanaan irraa muramee mucaa sun giraanchidhaan deema waan ittiin deemu qabu waan bakka waan nyaatee dhugu waan kafanaa ofii irraa miicatu qabu maatiin isaanii harka qalleessa waan qaban isaatti fixanii jiran baay'ee tokko rakkachaa obboleettiin isaatitu kafanaa namaa miicaa gargaara dhuga gaafa muuluun sun irraa citu harki irraa cituu gahe maaliif sababa giraanchidhaan deemuu fi giraanchii harka nyaatee harki sun irraa cituu gahe jechuudha. Namni agartan viidiyoo san jechuudha. Hedduu lapheessi cabsa. Bakka addunyaan tuni waan baay'ee qabdi kan jettuyyuu laaltee arguu dandeessan. Kanaaf obboloota koo adaraa keessa viidiyoota akkanaa kan sheerii godhaati namni tokko viidiyoota akkanaa kana argee sagalee warra mucaa kanaa dhagahee mucaa kana laalee gargaaruu danda'a waan ta'eef waliif sheerii godha. Waaqayyoon fayyaa isin dhooggini waaqayyo waan tasaa balaas isinirraa haa qabu hunduma keenyarraa haa qabu isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf mucaan kun gargaarsa barbaada maaliif harki isarraa citaa jira waan ta'eef lunni sirraa citee harki sirraa citaa jira jechuudha. Harki immoo sababa giraanchitii fi dhugaa waaqaa bakka meetiin bareeda isiniifan godha jechuudha. Ilaaltan bakka baay'ee si gaddisiisa hedduu si gaddisiisa jechuudha. Kanaaf adaraa keessa waan qabdanii mucaa kana gargaara adaraa keessa isin jechuun jaalladha. Waan hanga danda'ametti waanuma dandeessanii waanuma waan isinii laaffiseen rabbiin keessa isinii laaffiseen isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf immoo akkasuma namni hin dandeenye immoo viidiyoo kana sheerii godhaati namni gargaaru biraan gahaa keessattuu mubaarak musammaatiin jechuudha. Isa abbaan iyyeechaa abbaan rakkataa abbaan namaaf nahu abbaa hundumaa abbaa bakka dhugaa rabbi ijoollee kan biyya alaas ta'e biyya keessas ta'e isa kan gargaaraa jiru jechuudha. Warroota haadholii keenyas hundumaa kan gargaaru mubaarakii waaqayyo umrii isaa dheeressu. Innaa kanaaf immoo obboleewwan koo isin hanga danda'ametti immoo viidiyoota sheerii godhaati isa biraan gahaa isin jedha. Waaqayyoon obboleessa keenyas isa gargaaru. Kanaaf waan dandeessan cinaa jedha isin jechuu barbaada obboloota koo. Hedduu nama gaddisiisa. Waaqayyo guyyuma keessa malee waan duraan kenneefi miti guyyaa keessa lafa dha'ee waan kana ta'e malee mucaa waan guyyi akkuma mubeessan jechuudha. Mubee duba Saawudiidhaa galisan jechuudha. Akkas isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyoon fayyaa guutuu isiniif haa kennu. Waaqayyo harka namaa isin dhiyeessin dhugaa waaqayyo hanga fe'e ta'e waanuma fe'e yoo ta'e iyyuu gaafa fayyaa qabdu gaafa qaamni kee guutuu jiru akka barbaadatte hojjettee ofii keetirra dabartee nama gargaaruu dandeessa jechuudha. Gaafa garuu fayyaa harka kee yookiin miilli kee hin jirre gara tokkoyyuu socho'uu hin dandeessu sitti dukkanaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu adaraa keessanii obboleessa keenya kana cinaa jedha isin jedha. Waaqayyoon obboleessa koo sillee si haa gargaaru isin jedha. Galatooma ulfaadhaa viidiyoo